Mootiin dachiif samaa'ii si malee jiru wallaahi እንደሚያወራው ልደርስበት ይችላል ብዙ ነገሮችን እንደሚያደርግም ላይ ይችላል እኔ እንዳለሁኝ እኔ ያለሁኝ ህይወት ውስጥ እያወቁ ምናልባት ማንኑ ቴክስት ካያችሁት እሷ ብታየኝ ስፔሲት እንዳታስገድለኝ ምናምን ስትለው ነበር እኔ አንቺን ነው የምፈልገው ምናምን ይያለ ብዙ ነገሮችን ሊያወሩ ሞክረው ነበር ብዙ ሴክሹዋል ነገሮችን የሚያደርግ እንደነበረ ልደርስበት ይችላል ፋይናሊ እኔ ይሄን ነገር ያወራው ያለው እዚህ ጋር መጥቼ obboleessi keenya kuni tajaajila amaan shaaloom jedhamudha yeroo baay'ee tajaajiltoota beekamoo arrabsuun dhaanii akkasumas waa'ee qulqullummaa barsiisaa ture gidduu kana immoo ofiisaatii kufee haati manaa isaa yookaan kaadhimaan isaa akka inni kufaatii guddaa keessa jiru sooshaal miidiyaa irratti ifa gootee jechuudha. Kanatti qabdu nama shan. Kanatti wajjin haasaa jirtu nama shan. Sinitarraa agarra obboleettiin tokko nama shan haasofsiisaa jirta nama shan jechuudha nama shan haasofsiisaa jirta maal inni gaddaatti nama shan kan haasofsiiftu beebiitii tokko laalee itti deebi mucayyoon as keessa jirta mucayyoon kuni nama shan kanatti qabdu nama shan Yooyaa shamaa kam jirtu nagaaf jaalala waaqayyo bakka jirtan hundumaatti siniif baay'atu kun YouTube channel boonsaa addisuu guututti YouTube channel kanaaf haaraa yoo taatan subscribe gochuudhaan gara YouTube channel keenyaatti miseensa ta'a. Viidiyoowwan yeroo yerootti gadhiisnu dafanii akka isin ga'aniifis mallattoo bilii banaa gochuu hin dagatina. Har'as viidiyoo reakshinii kan biraatiin deebinee dhufnee jirra. Viidiyoo reakshinii har'aa keessatti viidiyoo kan wantoota nama barsiisan kanneen sagalee waaqayyoo akka nuti barannu kan godhan jireenya afuura keenyaa kan jajabeessan dhugaa jiru kan nuti himan soba jiru immoo macaafa qulqulluutiin saccaanee akka nuti gargar baasnu kan nu godhan viidiyoowwan garaagaraa qabannee jira haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaan affeerraa keenya jaalalaati. Ajaab tolli kee qalbii na fuute karraamata keeni gadi naaf buute Ajaab tolli kee qalbii na fuute karraamata keeni gadi naaf buute Jireenya argadhee karaa keetiini alhamdulillah rabbil aalamiin Jireenya argadhee karaa keetiini alhamdulillah rabbil aalamiin Siin fayyite lubbuun koo yaa rabbi alhamdulillahi Alhamdulillah. Siyaa galatu akka jechuun natti fakkaata. Mootiin dachiif samaa'ii si malee jiru wallaahi Si malee jiru wallaahi. Siin fayyite lubbuun koo yaa rabbi alhamdulillahi Yaa rabbi alhamdulillahi. Mootiin dachiif samaa'ii si malee jiru wallaahi Gaafa yaadu faarfannaan kun normaalii arabiffaanii hiika arabiffaasaa maybe tariiti alhamdulillahin siyaa galatu akka jechuuti. Normaalii hiika sirrii qabaachuu arabiffuma ta'e malee akkuma afaan oromootitti waaqeffamu jedhee yaadaan akka gootti malee wanta normaalii wanta waan kan biraa hiika kan biraa laatu. Mootiin dachiif samaa'ii si malee jiru wallaahi Ya Rabbi alhamdulillahi Si malee jiru wallaahi Mee haa ta'u afaarfatamu waaqayyoo qooqa garaa garaatiin afaan garaa garaatiin jechuudha. Ato Biraanuu qoy amma Biraanuu maqaan abbaa as keessaa maqaan abbaa tura ya you can't take it Akkasii wanta baay'ee nama gaddisiisudha baay'ee. Mallattoon raajii sobduu inni guddaan tokko maaludha? Maqaa namaa tokko dubbatu amma kan isaan akka samma kana faarfatanii fi
waan qabee waan isu wallalanii isaan jedhan kuni maqaa nama tokko waame mitikuu jedhee waame. Mitikuu jedhee waame kilaasikaaliin baname waanan jedhee waanan isu wallallee jedhanii faarfachuu jalqaban. Amma maani waaqayyoon waaqeffachaa jiru moo galateeffachaa jiru moo maani hiikii wanta kana namaan galu. Kun mallattoo raajota sobduu isa guddaadha baay'isee. Kan isin baruu qabdanii jechuudha. Macaafni qulqulluun akkas jedha. Raajiin utuu ani dubbachuudhaaf isa hin abboomin dubbii tokko maqaa kootiin waan dubbatu kan fakkeessu yookiis maqaa waaqayyoolii warra kaaniitiin kan dubbatu haa ajjeefamuu jedha seera keessa deebii boqonnaa 18 keessatti. Kan biraan immoo macaafa Ermiyaas boqonnaa 14 lakkoofsa 14 irratti waaqayyo immoo anaan raajonni sun maqaa kootiin raajii sobaa dubbatan malee ani isaan hin argine ani isaan hin abboomne isaanittis hin dubbanne isaan mul'ata sobaa hooda waa'ee hin baafne guyyomsa garaa isaanii keessatti yaada qopheessanii isinitti raajii hin dubbatu maqaa waamuu yoo ta'e xonqaa'een iyyuu maqaa namaa waamti warrumti maajishaan iyyuu waan dinqii hojjetanii waan maajikii hojjetanii nama dinqisiisuu danda'u garuu isaan akka kana kan nama waame waan ta'e jedhanii akka kana hin wacan hin jeeqan kilaasikaalaanis dibbeedhaanis hin tumanii uummata hin gooyyumsan warri kun garuu maqaa nama waamaniitu kilaasikaalii itti gadhiisu warri isaan ajjaban itti gadhiisu isa booddee boosii funaannatu jechuudha kaayyoon isaanii inni guddaan kanumadha waan biraa miti utummoo seeraan wangeela lallabaniiti gaarii ture sabni kunis tabjaa'ee ofiisaatii joonjee isaanii dhaggeeffata ta'e. Fida, isinimmoo amantiidhaan ergaa waaqa isheen argine garuu amantii irraa jummaara caalaa waa haaraa sittiin dubbadhaa hin galu argitu. Namicha wayiitu yeroo tokko cheerchii keessatti barnoota barsiisa ture. Waaqayyo yoo si guddisuu barbaade waan lama godhaa jedhe. Yookaan nama siif kaasaa yookaan nama sitti kaasaa jedhe. Yookaan nama si gargaaru, nama si deeggaru, nama karaa sitti agarsiisu akka obboleessaaf obboleettiitti nama si cinaa dhaabatu si kaasee si guddisa. Yookaan immoo nama sitti naafu, nama si jala dhaabatu, nama danqaa sitti ta'u sitti kaaseetu akka ati jabaattu, akka ati xiiqii godhattu, akka ati morkattuuf, akka ati mootu si taasisaa jechuudha. Namoonni namatu natti ka'ee namatu karaa natti cufee danqaa natti ta'ee jettanii manatti galtan kottaa ba'a deebi'a tarii waaqayyotu akka xiiqii godhattaniif akka jabaattaniif akka nama taataniif sana godhita maaltu beeka guyyaa gaarii. Macaafa Hoose'aa boqonnaa 14 lakkoofsa 9 irratti sagaleen waaqayyoo akkas jedha eenyutu ogeessaa jedha ogeessi immoo karaa qajeelummaa isaa kan waaqayyoo ta'e sanaa beekaa jedha. Egaan ergaan obboleessi keenya ammanuu dabarse kuni yoo hubanne ilaalle karaa akkamii irra deemaa akka jiru akkamitti jiraachaa akka jiru akkamittiin immoo jireenya keenya gaggeeffachaa akka jiru akka ilaallu godha. Warri inni irratti ka'anis yoo nuti qophaa taanes lamaan isaayyuu nuuf gaariidha. Garuu adda baafannee beekuutu nurra jiraata. Tariitii yoo diina hin qabnuti akkasumatti jiraachaa jirra yoo ta'e of ilaaluu danda'uutu nurra jiraata.
Garuu immoo yoo diina qabaannee warra nurratti naafan warra nurratti waan hamaa hojjetan qabaannes barree adda baafannee jireenya keenya gaggeeffannee karaa nuuf ta'uun malurra karaa ogummaa isa namaaf kennu karaa waaqayyo sanarra beeknee adda baafannee deddeebi'uutu nu jiraata jechuudha. Ergaa kana adda baafannee haa hubannu. እኔ ነኝ በእሱ አካውንት የለቀኩት ሚዲያ ላይ እንደወጣው ከብዙ ሰዎች ጋር እንደሚያወራው ልደርስበት ያለው ብዙ ነገሮችን እንደሚያደርግም ላይ ያለው እኔ እንዳለሁኝ እኔ ያለሁኝ ህይወት ውስጥ እያወቁ ምናልባት ማንኑ ቴክስት ካያችሁት እሷ ብታየኝ በሴት እንዳታስገድለኝ ምናምን ስትለው ነበረ። እኔ አንቺን ነው የምፈልገው ምናምን እያለ ብዙ ነገሮችን ሊያወሩ ሞክረው ነበረ። ብዙ ሴክሹዋል ነገሮችን የሚያደርግ እንደነበረ ልደርስበት ያለው ፋይናሊ እኔ ይሄን ነገር እያወራሁ ያለሁት እዚህ ጋር መጥቼ obboleessi keenya kuni tajaajila amaan shaaloom jedhamudha. Yeroo baay'ee tajaajiltoota beekamoo arrabsuun dhaanii akkasumas waa'ee qulqullummaa barsiisaa ture. Gidduu kana immoo ofiisaatii kufee haati manaa isaa yookaan kaadhimaan isaa akka inni kufaatii guddaa keessa jiru sooshaal miidiyaa irratti ifa gootee jechuudha. Haati manaa isaa kun yookaan kaadhimaa isaa kuni antaatee dubartiin Maahaleet kan jedhamtu kuni dhihoo kana akka tasaa laaptooppii koodhaan teelegiraamii fi feesbuukii isaa otoo fayyadamuu loogaa otoo hin godhinii dagatee ture jetti. Yeroo laaptooppii isaa bantee ilaaltu kaadhimaan ishee kun yookaan amaan shaaloom namni jedhamu kuni dubartoota kiristaanaa yeroo baay'ee waa'ee qulqullummaa lallaban waliin viidiyoo qaama saalaa isaanii mul'isu waliif ergaa akka turanii akkasumas waliin ijaa akka turanii kan mul'isu ragaalee fi sagalee barreeffamoota hedduu teelegiraamii fi feesbuukii isaa keessatti arguu ishee gaa'ela ishee diiguudhaaf sababa akka ta'e dubbatti. Tajaajilaan amaan shaaloomis sababa koo waldaa kiristaanaa sababa kootiin waldaan kiristaanaa arrabsamuu hin qabdu jechuudhaani waldaa keessaa bahee pheenxee ta'uu isaa akka dhiiseeffate dubbate gidduu kana tiiktookii irratti dubbatee jira jechuudha. Viidiyoo so namoonni yeroo baay'ee waa'ee qulqullummaa lallaban kun maybe barsiisa garaagaraa yookaan tajaajiltoota namoonni ta'an qorumsa garaagaraa qabu. Qorumsa hedduu qabu jechuudha. Tajaajila ta'uu ni ulfaata. Akka haasamu akka dubbatamu otoo hin taane ulfaataadha qorumsa garaagaraa qabaa jechuudha. So eenyu illee ani qulqulluudha ufuun jechuu kan danda'u hin jiru jedha macaafni qulqulluunis. Kanaafi tarii isin jireenya keessan keessatti maal hubattu akkamitti jireenya keessan gaggeessaa jirtu. Yookaan immoo namoota akka tasaa kufaatii guddaa keessatti namoota nuti fakkeenya jennee fudhannu kufaatii guddaa keessatti yeroo garuu maaltu nutti dhaga'ama deebii akkamii kenninaaf. Garuu macaafa qulqulluuti yoo deeggaramne gaarii ta'a jechuudha. Macaafni qulqulluunis wanta gaarii nutti dubbata malee wanta hamaa nutti hin dubbatu. Waan hundumaayyuu kan nuuf qulqulleessuu danda'u jaalala waan ta'eef jechuudha. Cubbuu keenyas akka nuti walitti himannu jaalalaanis akka nuti walitti dubbannu Phaawulos yeroo dubbatu dhugaadhaanii jaalalaanii dhugaa isa ta'e yoo walitti himne gaarii ta'a jedha. Akkasumas sagalee Waaqayyoo yeroo dubbatu dhaabbadheen jira jedhee namni of ilaalu yookaan of yaadu akka hin kufnee fi of eeguu jedha. Tariitii namarratti faraduun namarratti murteessuun baay'ee ulfaata. Waa ofii keenyaati bor maal akka taanu hin beeknu waan ta'eef jechuudha. Kanaaf fuula Waaqayyoo duratti gad of deebisnee jireenya jiraachuu nurra jiraata. Waaqayyoo dabarsinee guutummaa jireenya keenya Waaqayyootti laannee ofii keenya of eeggachaa Waaqayyoos akka nu eegu ayyaana isaa kadhachaa bolootaafis kadhachaa jiraachuu qabnaa jechuudha. Malee qooda kanaa namni tokko kufee gammaduu hin qabnu. Abaluun beekamaa namni beekamaan kun kufee gammaduu hin qabnu. Wanti nu gammachiisus hin jiraatu waan ta'eef jechuudha. Jireenya keenyaafis gaarantii kan ta'u boorii jiraachuu dhiisuu malaa jechuudha. Nutis isa inni kufe caala dacheessa kufuu dandeenya waan ta'eef. Kanaaf of eeggannoo akka kiristaanotaatti wannaaf ogummaa ta'een deddeebinuu isiniin jedhaan kakootti. Nama shan kanatti qabdu nama shan kanatti wajjin haasaa jirtu nama shan sinitti irraa jarra obboleettiin tokko nama shan haasofsiisaa jirta nama shan jechuudha nama shan haasofsiisaa jirta maal inni gaddaatti nama shan kan haasofsiiftu beebiitii tokko laalee itti deebiin
mucayyoon as keessa jirta. Mucayyoon kuni nama 5 kanatti qabdu nama 5 kanatti wajjin haasaa jirtu nama 5 kanatti miisejii haasaa jirtu nama 5 kanatti bilbilaan haasaa jirtu nama 5 Dubaayiidha bakkeerra hojjetta elanaa dhaggeeffadhaa ijoo nama 5 nama 5 anan jedhu keessa kannaan galle keessa nama 5 obboleettiin kun dhugumatti haasofsiifta taanaani nan gadda nama 5 haasofsiifta taanaan garuu raajummaan kun amma dhugaadha abbaan kun bilikicha argisiifata haa ta'uyyuu malee mee waan dubbadhu sin qabu waan jedhu sin qabu kotta wangeelaa lallabne kotta wangeelaa barsiifne kotta dhaloota badii keessaa gara jireenyaatti taafennu lallabne barsiifne isa raajummaa isa ergaa raajummaa irraa fagaate dhiisa mee viidiyoo tokko laalee walitti deebina ammas hanga dhumaatti noordofa nama 5 tufufaa obboleettiin kuni namni 7 takkaatti baheera injibbe sagalee kana akka deebitee dhuftu abdii amantiin qaba abdiin kutadhu abdii kutataan hin ta'u abdii qabeessin ta'a nagaamaaf obboleettiin kuni as keessa jirta ela nama 5 kana keessa tokko yoo addan baafanneeti kana keessa tokko yoo wanni jenne anatti baanaa softu isa dhugaa miti isa sobaadha isa goyyoomsaan kanatti jirtu biyya isaa sitti meera hojjettu bakkee irra siin jedheera gara bakkeetta nufa isa gara bakkee sii baasa gadi inni bakkee ati hojjettu tokko garee qabda garee dhugdu garee qabda garee sheeshaa saabdu garee tarii waan biraa sassaabaniitu TikTok irra gadhiisu makara torbeetti ta'e waan jiru TikTok irraa bubbuleera. Tokko karaachii tulloomaniiru. Karaachii ijoolleen tokko gooftaas hin beekanii karaachii tulloomaniitu sa'aatii 24 laayifii irra taa'u yoo barbaadan immoo footoo namaa roonni jedhu achirraan jiru. Dhugaa waaqayyo raajii eebba baay'een si jaaladha baay'een bakka guddaa si kabajaa jechuudha akka nama kaleessa wal beekutti jechuudha. Inni wal beekna kaleessa wal beekna waan ta'eef akka nama wal beekutti baay'een si kabaja. Garuu TikTok irratti erga baane bubbulleerra naan jette ani waan namarratti argu malee nama hin gadhiisu. TikTokiin dhiise doon taane sa'aatii 24 TikTok irra taa'uusi sa'aatii 24 waan akkanarraa of eeggadha raajii sobduurraa of eeggadha wangeela dhagaa sanyii keessan bakka hin taanetti fashaasina jedheeta sa'aatii 24 online irra taa'ee labsa malee ani raajii soba namatti raajee sin beeku kanaaf ol baasuu dhiise har'ammoo sin argadhe har'ammoo sin gadhiise jechuudha. TikTok irratti erga nu baasanii nu gadhiisuu dhiisanii suura keenyallee bubbulleeraa jette har'a garuu suura keessan argadde fuula TikTok irratti maxxanseera. Garuu raajummaa akkasii kana dhiisa nama tuquu dhiisa nama keekuu dhiisa ani hawwii nama poosti godhuu hin qabu jechuudha. Hordoftoonni TikTokii koo fi kabajamtoonni TikTokii koo jalatti argamtan viidiyoo kanarraa waa hubattaniitu waa xinxaltaniitu anumaa irratti dubbadhu isin yaada keessan koomentii jalatti kennaa. Macaafni qulqulluun akkas jedha. Lukaas boqonnaa 6 lakkoofsa 26. Wayyoo isiniif namni hundinuu yoo isin jajate abaabaliin isaaniis raajota sobduu akkasuma gochaa turanii jedha. Macaafa Hisqeel raajichaa boqonnaa 9 lakkoofsa 9. Raajota warra mul'ata waa'ee hin baafne argan irratti warra hooda sobaa dubbatan irrattis harka koo ol nan fudhadha. Walga'ii saba keessatti hin argamin. Caafata manni Israa'el keessatti caafamettis hin caafamin. Biyya Israa'elittis hin galin. Yommus ani waaqayyo gooftaa akkan ta'ee hin beektu jedha. Raajiin utuu ani dubbachuudhaaf isa hin abboomin dubbatu dubbii maqaa kootiin waan dubbatu kan fakkeessu yookaan maqaa waaqayyoolii warra kaanitti kan dubbatu inni abaaramaadha kan ajjeefames haa ta'u jedha sagaleen waaqayyo. ነገር አሳሳቢ ሆኗል። አገራዊ መልእክት ነው የሰጠኝ ሌሊት ላይ
Ergaan isheen dubbachuudhaaf jettu ergaa biyyaaf ta'udha. Kanaaf hordofaa. ያለው ነው የሰማሁት አንደኛው መልእክት እንግዲህ እግዚአብሔር በድምጽ የተናገረኝ ዶላር ይቀንሳል የሚል Bagamadan Rajin kun maal jetti gidduu kana doolaariin dabalee ture. Doolaariin birrii 57 baraati amma birrii 110 galee jira. Kanaaf obboleettiin keenya kun maal jetti mul'ata nargee halkanii waaqayyo mul'ata natti himee doolaariin gatiin isaa gadi hin bu'aa jechaa jirti. መልሶ ይጠይቀኛል እያሉ የትንቢት ቀደዳቸውን ከሚያወሩ ሰዎች መካከል አንዷ ነብይት ብርቄ ናት። እስከ 20% ይቀንሳል። ራጂ ብርቄኒ ፐርሰንቲ ዲዳማኒ ዶላሪኒ ገቲን አማ ኢረ ጅሩኒ ገዲኒ ሂረታ ጀቻ ጅርቲ Baay'ee obboleessa keenya Amanuel gaddisaan akka kooti baay'ee dinqisiifadha. Sababni isaas obboleessi keenya kun faarfataadha. Faarfataadha jedhee faarfannaa duwwaa miti kan inni faarfatu yookaan tajaajilu jechuudha. Akka nama tajaajilaa tokkotti hin tajaajila. Hojiis dhuunfaas qabaa. Fakkeenya hedduu ta'uu ni danda'a jechuudha. Kanaaf faarfattoonni hedduun hojii faarfannaa tajaajila faarfannaa qofaa otoo hin taane faarfannaa maanii mul'achuu qofaa hin taane dhaloota fakkeenya ta'uu qabdu. Faarfannaa bukeetti hojii garaagaraa hojjechuu qabdu jechuudha. Kan dhalooti ittiin isinirraa waa baru. Kan dhalooti ittiin isin jajachuu danda'u isinirraati waa barachuu danda'u jechuudha. Akkasumatti an tajaajila maqaa jedhu taayitilii jedhuuni taa'anii jiraachuun ofis mataa dhukkubsuudha namas mataa dhukkubsuudha. Obboleessa keenya kana akka kooti baay'ee dinqisiifadha yeroo baay'ee nan arga waan ta'eef jechuudha. Tajaajilaan alatti hojiitu nan arga waan ta'eef. Qeesiin kun qeesii Ortodooksiiti. Waan isaan qotaa jiranii boolla keessatti baasaa jiran tarii tilmaamuu dandeenya. Garuu poolisiitu qeesii kana baasaa jira akka isaan baasan gochaa jira jechuudha. Wanta awwaalamedha. Qeesiin kun barsiisaa Ortodooksiiti waan awwaalan qabu. Iddoo awwaalan beeku waan ta'eef achi keessaa poolisiin kun baasaa ittiin jechaa jira. Gaaffii gaafachaa jira jechuudha. Bara 2015 kan isaanii wanta kana awwaalanii jiranii jedhee dubbachaa jira. Egaa baay'ee ulfaata qeesiidha. Qeesii Ortodooksii maqaan qeesiidha. Tajaajila Waaqayyooti. Oromoo hojii xonqolaa, hojii dukkanaa, hojii afur hamaa hojii wal qabatudha kan isaan hojjetanii jechuudha. Kun baasanii jiru. Wantichi wanta laastikiidhaan shaffanamee jiru.
hiikaa jiru wanta feestaaliitti maramee jirudha wantichi wanta dhokatee jiru jechuudha akka hin banneef wanta feestaalii keessa taa'ee jiru. Anis hin beeku jechaa jiru. Nama tunatti kennee awwaalinaan jedhee jechaa jiru. Kun waayyuu miti kan ittiin of eeganidha jira. Namichuma tunoo kan malee kan nuti wantichi maal akka ta'e maal akka inni godhu waan maal akka inni ibsaa hin beeknu jedha qeesiin. አይ መልሰው እንትን ይበሉት እንደ መጀመሪያ ይቋጠርና መልሱትና ይሰሩ አባ እርሶ ትንሽ አባ Egaa hojiin akkasii inuma jiraata egaa argamaa jira jechuudha. Garuu warra amanan irratti hojiin akkasii hin hojjetu. Warra lammaffaa dhalatan, warra kiristaana ta'an, warra uumama haaraa ta'an, warra maqaa Yesuus Kiristoositti amananii jiraatan irratti hojiin akkasii hin hojjetu. Sababni isaa isa nu tiksu, isa nuuf du'e, isa dhiiga isaa nuuf dhangalaase, isa sa'aatii 24 waa'ee keenyaaf falu, jireenya keenya, foon keenya, hafuura keenya isa eegu. Waaqayyo gooftaa maccaatti nuti warra kooluu galedha. Warra isaa wajjin jiraatu, warra yeroo hundumaa isatti amanee jiraatudha waan ta'aniif dabarsee waaqayyo gooftaa maccaa diinatti nu laatu jechuudha. Warri tonqaa'in, warri hojii dukkanaa hojjetan, warri awwaalan, warri dukkana keessa gangalatan, warri dhiiga namaa dhangalatan, warri maqaa namaa waaman, warri uffata namaa fayyadaman, warri suuraa namaa fayyadaman, hojii kam hojjetan illee sababii nuti maqaa gooftaa Yesuus Kiristoositti amanneef hojiin isaanii hundisaayyuu bushaadha kan inni ta'u jechuudha. Hojiin isaanii hundisaa faayidaa hin qabu jechuudha. Sababiin isaa nuti warra Kiristoosii wajjiniin moonedha waan ta'eef.